Ani silaa isiniif waan hin taane jiru irras waan addaa isiniif fideetiin dhufe isa duratti garuu mudannoo kireemii kanarratti naqaqqabe isinitti immoo jalqaba gaafan argu asuma sooshaal miidiyaa kanarratti hin arge yeroo argu namoota baay'eetu itti fayyadamaa jira baay'ee tokko nama hawwisiisa dhugaa dubbachuuf yeroo san anis maaliif kireemii kana bitee ittiin fayyadamu silaa namoota baay'eetu itti fayyadama otoo miidhaa gaasiisa ta'e hamma kanatti fayyadamanii kan jiran isa booda erga yaadu kun keessa koo galee yeroo rafu yeroon ka'u yeroon ta'u yeroon deemu kunumti qalbii koo keessaan buuseetaan isa booddee bilbila korreetti seerchii go'ee orderii gaafan gochuuf jiru illim dirgim jedhan didu na didee jechuu miqqanyaan asuma jirti. Isa booda maalan go'ee obsaabeen intala madaamii biraa geegiliis kana orderii naa gochuu dandeessa naan ookee jettee orderii naa goote naaf fichisiistee jechuu achii booda deebisee bilbila korreetti wanta guutamuu qabu guuteen ofii kootii orderii godhachuu jalqabe. Isinis immoo warri mudannoo koo qabdan kireemii kan akkamitti argachuu dandeenya? Maalumaan fayyadamaa inni kireemichi yoo jettanii gaaffiin akkasii silitti uumama jedhee yaadu maaliif? Isinuu ilaaltanii murteessuu dandeessu mirkaneeffachuu dandeessu waan ta'eef ati rifeensa akkamii qabdi rifeensa dheeraa gardaaddaa jajjabaata kan hin filamne kan bubuqqa'u kan harca'uu fi kan haphate kan malte rakkoo rifeensaa qabda yoo ta'e akkasumatti ilaaltee kan mirkaneeffachuuf hubachuu dandeessu kun dirqiin qabu fedha kee yoo ta'e itti fayyadamuu dandeessa. Isa kanaaf akkamittiin immoo isaa argachuu dandeenya mee kana abjuutii nan bira deemamoo qaamaa nan bira deemamoo ofii manatti naa dhufamoo jettanii yaada akkasii of keessaan qabaatiin akkamittiin akka bira ga'uu dandeessan biyya jirtan mana jirtan haala jirtanitti akkamitti akkasiin dhufuu danda'u karaa salphaa isinii fidee dhufeetiin jira bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii baganaaf jiraattan anis jira faamilii koo sirrii jirtan aaraas taatan of dhuftan anaa dhufu jecha akkam baay'ee isin jaalladhu nama beektu viidiyoo laayikii gochuu akkasumallee sabiskiraabii gochuun yaada keessan assaaba saayitii keessan gaaffii dabalataa qabaatan koomentii irratti naa barreessuun turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa isiniin jedha waan ajaa'ibaati. Egaa kireemii kana kanan isinitti himu har'a akkaataa itti fayyadama isaa maal akkasaa kan otoo hin taane otoo hin qabaatiin waan irratti yaalee gaggeessitan hin qabdan warri mokorrii ilaalla maaliif fayyada maal godhattan otoo mana keessan jiraatiin otoo hin bitatiin yaaluu hin dandeessan faayidaa isaa arguu hin dandeessan waan ta'eef akkamittiin akka bitachuu dandeessan xiqixiqii madaameerraa suuqii deemiin dhabee akkamitti argachuu danda'a akkamitti bitachuu danda'a biyya kam jira biyya na jiru jira jettanii biyyoota jirtanillee kan maqaa dhooftan isa kana karaa salphaatiin akka bitachuu dandeessan mana keessan keessatti hissanii lakkoofsa bilbilaaf maqaa keessan fayyadamoo qobaatiin akka argachuu dandeessan isinii mirkaneessuuf isinii qabadhee dhufeetii jira haga xumura viidiyoo kootti na waliin turaa isiniin caa akkasuma viidiyoo laayik gochuutiin eegala. Amma bakka kanarratti kaatanii rifeensa isin qabdan rifeensa akkamiiti as gubbaarratti xiqqoo ishee wanta nan isinii mirkaneessuu barbaadu yookaan immoo nuti irratti walii galuu dandeenyu rifeensi yoo baay'ate hammaatee hamma intala kanaafaa caalaa jajjabaata kanaa olii jira jedhee yaadu. Rifeensi kun dhumarratti akkam ta'uuf deema? Maal ta'uuf deema? Achi rifeensa kee yeroo filtu hin caccaba, hin boboqqaa, hin kokkottonfata. Xiyyoo isaatu gugguruunfama rakkoon kee maali? Rakkoon mana kee keessa jiru as gubbaarratti yaaliinsa argameetu jiraatu fagoo hin deemini mana jirtanii bakka jirtan keessatti kan argachuu dandeessan. Amma kana dhuma viidiyoo kanarratti maaltu jira akkamittiin akka bitachuu dandeessan yookaan akkamitti akka orderii godhachuu dandeessan bakka xiyyi diimaan kun agarsiisu bicha zimma jettanii hordoftu. Seentanii warri aappii nuuni hin qabne pileestoorii irra seentaniitu nuun jettanii sarchii gootan appilikeeshinii bicaa ta'e kana isinii baasa daawunlood godhachuu dandeessu. Isa booddee as nuun irra seentanii iskaalaa kireem jettanii sarchii gootan iskaalaa kireem argitanii iskaalaa kireemiin haala kanaatiin isinii baha jechuudha. Haala kanaan isinii baha. Yeroo baay'ee gaaffiin keessan keessattuu faamilii warri gama tiktookii yuutuub irra deemaa gaafa isiniin jedhu isinitti hin dhaga'amu malee ijoolleen nyaata waaman ergaa seet edittiidhaan bakka isin fayyadan ooltan irra caalaatti uummanni keenya dhiifamanaa godhaa malee isa booddee warri achirraan viidiyoo shoortichi irratti hojjedhu laaltanii kalarii garagaraatu nutti dhufee jettan asumarraan illee bifa isaarraa wanti isin hubachiisu bifti isaa bifa barbaade yoo ta'e adii diimaa gurraacha kanuma asirratti argitan kana keessaa tokko yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu garaagarummaa hin qabu. Kunoo as nuun irra haala kanaatiin jira jechuudha. Haala kanaan jira kan gatiin isaa diskaawuntii ta'e kanarratti gadi tuqee isin agarsiisu. Kunoo birrii 65 kanarra gadi isin tuqee jira jechuudha. Kan 150 meeqallee jira diskaawuntii bakka birrii 65 kanarra isin buusa jira.
isa kana isintu filata. Isa booda bakka kanaa irraa dhuftanii bakka xiyya deemaan kun agarsiisu addituu kaard kan jedhu kanarra dhuftanii yeroo orderii godhatanii jechuudha. Yeroo orderii godhatan kan biyya alaas ta'e keessa biyya kamuu jiraadhu yeroo kana akkamittiin akka orderii godhachuu dandeessan kana isinitti himaa jiru. Isa booddee akkuma isin ijee bakka xiyya deemaan kun jiru qofa kan isin tuquu dandeessanii bakka sana bakka isin ajaju jechuudha. Isa booda addituu kaardii bakka jedhu kana yeroo hin tuqu boksii keessa naa buusee jira jechuudha. Argitanii kunoo boksii keessa haala kanaan naa buusee jira. Amma kana ol deebina. Kunoo gatiin isaa birra 65 isa booda eessa tuqnaa check out bakka jedhu kana argitanii bakka xiyyi diimaan agarsiisu isin kana isin hordofuu qabdan bakka xiyyi diimaan agarsiisu check out bakka jedhu kanarra tuqannaa. Check out bakka jedhu kanarra tuqannaa. Isa booda gara fuula duraatti nu fidaa jechuudha. Bakkan pileerii irra godhe yookaan bakka mul'anne kana imeelii koo waan ta'eef imeelii keessan namni biraan akka arguutti hin eeyyamina. Isinis immoo bakka kanarra tuqxan lakkoofsa bilbilaa yookaan maqaa keessi gaafata jechuudha. Imeelii kee caaltuu caalaa badhaatuu badhaasaa tolasaa tolashee imeelii kee kan qabdu sana irra tuqatta. Isa booda irra keessatti bakka xiyya diimaan agarsiisu kanarra gadi tuqxee raayitiitti goota. Kunoo raayitiitti goote sana booda gara fuulduraatti darbuuf jechuudha. Kunoo bakkan amma isinitti mul'achaa jiru kun pileerii yookaan waan dhoksee fi imeelii koo waan ta'eef isa booda ammas kunoo bakka kanatti raayitiitti godhatta. Raayitiitti godhatta obsaan eeguu qabda nama kontiinuu jedhutti. Obsaan eeguu qabdu. Sinii galeedheeti yaada gammoos na wajjin jirtu in abdii qaba. Kunoo bakka kontiin amma kana lakkoofsa bilbilaa yookaan imeelii kee maqaa guutuutti naqattee jirta. Isa booddee fuulduratti deemtaa jechuudha. Bakka kontiinuu jettee gara fuulduraatti yeroo dabartu bakka kana si fida. Kun aappii nuuni irraati jechuudha. As kanatti maal gaafata kooddiidha. Kan inni gaafatu kooddii kana eessaa argachuu dandeessu? OTP kooddii naa dhufnee kamittiin argachuu danda'a yoo jettee kooddii eessaa akka argattu anuma waliin jirta yoo ta'e haala salphaatiin argachuu dandeessa. Amma bakka kanarratti kooddii si gaafatee jira jechuudha. 1 2 3 4 5 6 kooddichi maal ture? Eessa galee jira? Amma kooddiin eessaa argachuu hin danda'a jettanii cinqiqqeessan qaliina kooddii bakka argannutu jira. Isa booda eessa seenna gadi buunee bilbila keenya qixxalamaa saaxunnee baakii goonee keessaa baana jechuudha. Bakka biraatti waan tuqin kunoo bakka xiyya diimaan agarsiisu kana bichaa xunnee keessaa baana. Bakka xiyya diimaan kun jiru bichaa xunnee keessaa duubatti baanee jirra. Amma eessa deemna? Gara imeela bilbila keenya irra jiru. Imeeliin kun dirqama bilbila nama kamirrayyuu jiraachuu danda'a. Isinitti mul'ata miti? Kunoo ishee kanarra tuqannaa jechuudha. Kunoo ishee kanarra tuqannaa imeeli kun daawunloodii godhamee toon taane noormaalii bilbila wajjin kan bitamu jechuudha. Inuma jira noormaalii bilbila nama kamirrayyuu. Isa booda bakka kana dhufnee piroomooshinsi bakkeetti. Bakka xiyya diimaan kun isaan ajaju qofa kan isin tuquu dandeessan. Bakka xiyya diimaan kun isin ajaju qofa. Isa booda kooddiin asirratti kan nu galu jechuudha. Kooddiin nuti ittiin meeshaa sana bitachuu dandeenyu kan orderii godhachuu dandeenyu kana biyya alaa jiraadhu biyya keessa jira Kuwait, Kuwaatir, Beirut, Amerikaa, Afrikaa, Saawuz Afrikaa, Dubaay, Saawudii, Joordaan maal eessa biyya kam jiraattee kan gochuu dandeessu jechuudha. Isa booddee kooddii bakka kanatti gashee jira. Kunoo bakka kanarratti gashee jira. Kooddichi kan galee jiru kunoo 387341 kana jechuun 387341 kun anaaf kan galee jechuudha. Siifis immoo kooddiin yeroo itti goroggorotti kaatu kooddii kan asirra jiru ta'uu hin taane bilbila kee irratti kan sii galutu jira. Asirratti wanti ani isin hubachiisuu barbaadu isiniif kan galutu jira jechuudha. Anamma akkamittiin akkasiin orderii godhachuu kan bitachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jira malee bituuf miti. Maaliif waan hin qabuuf. Isa booda kooddichi ragalee sana erga waraqaa irratti qabattanii booda daftanii dhuftanii bakka kana dhuftanii bakka diirama qixxalamaan xunnee keessaa baakii goonii baanii sanar nuuni irratti deebitaniitu kooddii achirraan isinii galee waraqaa irratti kan qabattanii dhuftan sana bakka kanarratti barreessitu jechuudha. Bakka kanarratti yeroo isin barreessitan already dhumee jira bitachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaatiin kana jechuun successful kan jedhu meesejii dhumarratti isinii fida. Ani kooddii sana sirra galchuu hin barbaanne sababni isaa isinitti agarsiisuuf malee
ofii koo bituun barbaadu. Kooddii sana ammatoon fidee sirra galchee successful laan jedha. Yeroo sana orderii godhee jira jechuudha. Ani immoo bituun barbaadu isin qofatti akkamittiin akka bitattan bicha isinitti agarsiisuun barbaada. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe kanaaf akkaataa akkasiin baay'ee jaallattan akkasiin itti gammaddaniif irraa barattan bittanii itti fayyadamtanii deebistanii koomentii irratti na barsiistan abdiin qaba. Isin immoo isaa viidiyoo laayik gochuun akkasumallee kanneen biroo gaaffii yoo qabaattan deebii biraatiin akkasinii dhufuuti viidiyoo laayik gochuun akkasuma jajjabeessa chaanala kana. Haala kanaatiin bitachuu dandeessu isiniin jaa Amaazoniin illee kunuun jira. Ani garuu bakka diskaawuntii nuuni irraati kanan isinitti agarsiisa. Carraan kanatti yaanee jiru lakkoofsi asirratti guuttee fi lakkoofsi atitti WhatsApp fayyadamtu tokko ta'uu qaba. Sababni isaa gaafa meeshaa ati bitte kana sii fidan carrii karaa WhatsAppiiti kan isaan si dubbisan. Isa booda WhatsApp irraa yoo isaan si dubbisan lookeeshinii ergitaa fi biyya jirtu bakka jirtutti isaan si fiduu danda'u jechuudha. Carraan kanatti yaanee jiru gaaffii isiniin galle yoo qabaattan viidiyoo biraatiin akka deebi'ee dhufuuf viidiyoo laayikii sheer gochaa na eegaa isiniin jaa baay'ee.